Saasittimoo? Waa'ee isaa maalatti? Siif hiree gargar baasuudhaaf gumii manatti wayii ni affeere. Maal? Maaliif akkas godha? Siinis manatti si affeeree ture miti? Maarree? Egaa tasgabbaa'i. Akkuma si manatti si affeeree ture gumiis manatti affeere. Maal? Eenyu? Dooktar Ibbaa moo? Waa'ee eenyuun haasa'aa jira ree? Eeyyee Dooktar Ibbaa. Siin maal si affeeree ture? Laaqana dhaqa. Sammuu laaqana qofa osoo hin taane dhugaatii wayinii isa affeereera. Dhugaatii wayinii affeere jechuun maal jechuudha? Wayinii dhaka. Wayinii isa dhugamu. Isa jaalalee lama. Miira jaalalaatiif jedhanii waliin dhugan. Maal jechuudha? Akkamitti jechuun koo akkamitti tun taane maaliif? Akka isaan walitti dhiyaataniif jedheeti ka. Maaliif jirra? Hireen akka jaalallee koo taate sirriitti beeka bara. Egaa Dooktar Ibbaa yakkicha raawwateera jechuu baadhus namichi garuu akkasin akka ergamaatti isa yaaddan sana miti. Ani waa'ee Hiree yaaddeessaa jira. Waa'ee Hiree maal? Inspektar Simboo sammuu isheetti waan ta'an guddee akka mucaan waan biraa yaadne yaaddaa jira. Dhiisi Hiree dubartuu dhabeeti. Akkanatti illee isheen dhiisu. Simboo akkanatti hin dhiisu. Haasofsiisuu hin qabu. Maal jettaan? Maal akkan jedhuun hin beeku. Garuu moota hojii korguu waan hin taane taasoftee yeroo isheen barnoota ishee irratti akkan xiyyeeffanne gootu callisee ilaala. Taasuma. Yaa eebbaa. Ati duruma kaasti nama jaallattu ni duutamti. Siif Hireedhaaf kan inni duune eenyu danda'u. Inni akkuma jirutti ta'e akkuma nama jaallattu kan marumaatti deemtu nama jibbitu tokko irratti immoo haaloo hamaa qabatta. Nama mormitu miti. Ani moo? Eeyyee kaa. Yeroo ta'e tokko qabxii qonna jalaa hir'ise jettee barsiisaa herreegaa tokko maal akka goote hin dagatte. Eessaa yaadatte har'a? Akkamitti hin dagadde? Qabxii tokko na jalaa hir'ise jettee haadha manaa isaatti bilbilteeti bar. Abbaan manaan keessa irratti sagaagalaa jira kanatti ittiin jette. Yeroo sana gaa'elli isaanii adda adda diigame. Amma yoo naawwatu walitti hin araaramne hafan. Maarree qabxii koo balleessee jireenya gammachuusaa kan dhuunfaasaa jiraata ree? Safuun beekneen kun. Ati safuudha siif. Waardiyaa sanoo maal akka goote ni yaadatta? Raajiidha. Eessaa guuraa jirtaati waan durii kan jedhu. Waan si dhibu waardiyyichi badhusuma ni jalqabeen. Yeroo jalqabaatiifan dubara qabadhee mana yeroo sii dhufu dhagaarmee kootti nu seetaa. Tole achi boodooti maal goote? Isaa booda kootii moofaa tokko qaba ture jechuudha. Achiitiin warqee fi maallaqa armee kootii fuudhee utuu inni argii warqee giibii isaa keessa dhokse. Yaa cubbuu ati hojjette. Yaa cubbuu ati hojjette eebba. Maaloo. Isaa booddee harmeen dhuftee maallaqii fi warqiin kora jalaa badeera hunduma keessatti sakatta'an jettu. Booddee sakatta'anii giibii isaa keessa argu. Booda abbee fi harmeen namicha sareetti kan itti baasee arii. Kanaaf ani bar nama jibbite tokko irratti haaloo hamaa qabatta kanan siin jedheef ati gara jabeessa wayiiti. Maaloo. Osoo haasofnu gumii walii wal lolle bara. Maaliif? Wal lolle osoo hin taane afaan wal jala darbin. Ta'us sababi isaa kun. Siif isa gargar baasuudhaaf na qo'achiisiisan jedheen irratti bare. Akkamitti baruu dandeenya? Osoo inni na qo'achiisaa jiru yaadni koo bakka biraa ture. Ati itti fakkeessuun sitti ulfaata? Daqiiqa muraasaaf taatu taatee taphachuu hin dandeessu? Hoo. Daqiiqa xiqqoo maaliti? Isaan daqiiqa 10 na qo'achiisayyuu sa'aatii 2 natti fakkaata. Kun maal jedhama seeti? Relativity theory yookiin seera firummaa jedhama. Hiree. Barnoota biraamu. Tole dhiisi. Wanti gumii si qo'achiisee siif galeera.
Yoo xiqqaate sababa caalaa barnoonni Yoosif galee jedheen. Maal godha? Ingiliffa sana qo'achiisaa jiru maal qo'achaa jirra naan jenna. Histiriin jedheen. Isa booda immoo abdii kutate. Kan hunda erga ol keessa fuutee akkamitti sirratti hin baru? Hundaafuu baay'oolojii jechuun dhiisuun kee si waan taateefidha. Baga. Ingiliffootonni si qo'achiisaa jiru histirii kan jetteef bara. Akka namni tamboon yaalaa otoo aarsaa jiru maal aarsaa jirta jettee yeroo gaafattu wiinistan jedhu taate bara. Dogoggorroo hojjette akkasiif galuuf waan sitti dhiyoo jiruun qabeyyoon siif ibsa gaariidha jedheen. Ati osoo aarsin kana kanatti xiinxalte osoo aarsitee nuu dhumate bara nuu dhumate. Kottume. Ashii maali? Hin beeku komaander. Karoorri isaa ashishichi korojoo hiree keessaa argame hireen akka barnoota irraa ari'amtuuf ture. Kanaaf amma maal gochuu yaadde? Si dhukkubaa? Akkam? Ragaa waan hin qabneef si mormu. Sana booda akka ragaan ashichaan argamnetti ragaa hunda balleessa. Amma isa gaafachuun kee akka inni kana godhuuf haala mijeessu. Tole, maal godhinaan jettare? Gaafachuu gaafadhu garuu akka waan homaa hin dhageenyetti malaan irra keessa gaafadhu. Just reaction isaarraa waan biraa argachuu akka dandeessutti jechuudha. Tole. Kanarraa kana fe'ee waan irra keessa fi gabaasa kee galgala erguu hin dagatiin. Tole haa ta'u. Wayini maal agarsiisa? Jaalala. Jaalalleewwan lamaan gaafa waliin dhugan immoo miira jaalalaa isaan gidduu jiru agarsiisa miti. Iyyee maal hin affeeru yaadde? Ani Dooktar Eebbaa miti. Maal jechuudha? Maaliif gumiidhaan mana keessanitti waamee affeere? Eenyutu sitti hima? Inni maal siif godha? Sababa gaaffii fi deebii irratti na gargaareef galateeffachuuf jedhee affeere. Kanaafuu wayiniidhaan galateeffataan? Inni filannoo isaa ture. Ani maal gochuun qaban ture? Isallee huma. Siinis si affeeree ture bara. Iyyaanaanis laaqana naaf affeereera. Laaqana naaf affeere sana booda garuu bishaan naaf dhiyeesse malee wayinii naaf hin dhiyeesse. Maal yaadaa jirta? Tarii wanti kun tooftaa akkati gumiitti dhiyaattuuf yaadame yoo ta'u. Maaliif akkas godha? Isa maalittan beeka? Atis Dooktar Eebbaa shakkaa jirtaa? Miirri akkasiitu natti dhaga'amuu baatee natti tola ture. Garuu hanga ammaatti homaan beeku. Inni akkasitti yaade sababa inni kana barbaadeef ani sirra gumiin filadhaa? Hin filattu. Yoomi karaa baay'ee waan na gargaaraa jirtuuf guddaa isaa galatama. Waan rakkoon qabu. Amma akkami sitti salphate? Sirriitti malee. Nazawee yeroon si arguu gammachuutu natti dhaga'ama. Sababa kootiin waan si gargaaruuf osoo hin taane atis laphee kee bantee waan qopheessiteef wanti kun hunduu ta'uu danda'e. Kanaaf galanni lamaan keenyaaf ni mala. Amma kan hundumaa kana taasifte ofii keef galateeffachuu dhiisuuf miti. Lakki akkas miti. Yoomi ani barjoota muraasa dura nama abdii hin qabne nama gammachuun irraa fagaateen ture.
Garuu dadhabbiin kee lafatti hin banne. Amma jireenya koo duraatti deebi'een jira. Dhugaa dubbachuuf garuu gaddi koo guutummaa guutuutti na keessaa hin banne. Baduus immoo hin danda'u. Ila gifti gadda akkasii nama kamii irratti iyyuu ga'uu danda'a. Kanaaf amma na ulfeessuu hin qabdu. Argitee gadda koo hamma sana ga'u keessaa carraa jireenyaa fi abdii xiqqoo kanan argadhe waaqaa gaditti hiriyoota koorraati. Isaan keessaa ga'ee leencaa kan taphate moosidha. Kanaaf immoo sanyiiti facaaftee ija godhachuu isaatiif kan galateeffamu si'idha. Sitti hin fakkaatu? Sanyiin facaase ija godhachuu isaatti baay'ee gammadeera. Waan gaariidha. Garuu immoo ana caala lafatu kireeditii fudhachuu qaba. Akkamitti? Argitee sanyiin facaafame akka firii godhatuufis ta'ee akka xooligee baduuf ga'ee guddaa kan taphatu lafichadha. Lafa gaarii irratti sanyii facaafnaan bu'aa gaarii argatta, firii gaarii argatta. Lafa hin taane irratti immoo facaafnaan akkasuma firii gaarii hin argattu. Tortoree badaa jechuudha. Ani sanyii kan hin facaase laphee kee irratti. Lapheen kee immoo haala gaariitiin waan simateef bu'aan akkasii argamuu danda'ees jechuu kooti. Waa'ee kee yeroo yaadu garuu maaltu akkanatti dhaga'amu beektaa? Maalidha? Jiituu. Jiituu?